takka ummata keenya ka Wallaggaatiif sagalee ta'uudha. Ummanni Wallaggaa ummata ollaa isaatiin dhumaa jira. Ummata ollaa isaatiin lafarraa duguugamaa jira. Ummatuma Itoophiyaa ka ollaa isaatiin Amaaraan jechuudha. Ummata kanaaf sagalee ta'uu Oromoon warreen miidiyaa gurguddaa qabdan please. Warreen miidiyaa gurguddaa qabdan ummanni Oromoo naannoo irraa buqqa'aa jiran, godaanaa jiran, cabaa jiran akka 80 akka 2016 2017 ummanni Oromoo Harargee cabetti Harargee fi Baalee cabanitti ummanni Wallaggaa arra Habashaan cabaa jira jechuudha. Caba kanammoo mootummaan naannoo Oromiyaa itti ilaalu jira. Mootummaa naannoo Oromiyaatu ija qabatee itti ilaalaa jira jechuudha. Federaalli natiin waa takka uumaa. Federaalli kanuma moo'ee lafa sanirra qubatee sanumaatu federaalaaf gibira kafala. Yaa fedhu Amaarri Wallagga guutuu yoo qabate federaalli irra hin kaayanne jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannootti ummanni naannoo isaa dhawamaa jira, ajjeefamaa jiran, ummanni naannoo irraa arihamaa jiran, saamamaa jiran, lubbuun nama meeqaa guyyatti bahaa jirti. Kana sagalee ta'aaf ummanni Oromoo bakka jirtanii. Ummanni kun marroon eenyu, abiyyiin eenyu addan beekan, ummata nagayaati. Ummata nagayaa, ummata politikaan ta'e raayyaa shaabii dhumaa jira jechuudha. Kuni maaliif ta'uu danda'e? Ummanni Oromoo naannoo jirutti maa nagaa hirkachuu dadhabe hoo? Maaliif Amaarumarraa nagaa hirkachuu dadhabe? Lakkisaa booda itti rakkattanii mootummaan naannoo Oromiyaa, even mootummaan federaalaallee boodatti rakkattan. Ummanni kun yoo cinqame bakka takkaa yoo duula bane abbaa fedhe firraa dhorkaa beeku ummanni Oromoo. Bakka Oromiyaa guutuu keessaa lafaa kaanii Amaara bakkuma jiruun lafa yoo qaban albaatii irraa naqan albaatii hamma caaluun du'e sanitti Shaashamannee akkam goggodhan. Meetti ilaalaa kunoo lakkisaa isinii wayya. Lakkisaa siviil waarii kaasuun fedhinaa Itoophiyaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa siviil waarii kaasuun barbaadina. Waan kana nagaya godhuu dandeeysan yoo nagaya dadhabdan ummata naannoo sanii qawweetti hidha. Ummanni firraa dhorka Amaaray. Amaarri nama tahee nama ajjeesa. Amaarri kanuma durbeeynu san immoo haareetti uumame. Dubartii Oromootu firraa dhorka Amaara qawweetti hinaan Amaara ifii firraa dhorkani. Yoo ammoo kun didame Amaarri kanatti ummata riqichatti heddummees, riquu heddummees, fixuu heddummees, dhiibbaa yotti fide boodatti rakkattan. Siviil waariitu haa jechuudha. Amaarri ummata naannoo irraa buqqaasee ifii achi qubachaa jira. Akkuma warra akka Israa'el Falastiin gootu akkas jalqabe Amaarri. Oromoochi haaseeti ifii dhaqee qubata. Oromoo godaansisee dhaqee qubata. Puush godhee dhaqee qubata. Puush godhee dhaqee qubata. Finfinnee seenu jira bara Amaarri amma. Waan tana numa dubbannaa mootummaan naannoo Oromiyaa kun naman dhagayan. Akkuma Somaaleen ummata keenya puush gootee laalama ummata keenya Baabilee irraa buqqaasan achuma qubatti. Maaree irraa buqqaasan achuma qubatti. Magaalaa walitti dhaabaniitu buqqaasan achuma qubatti. Magaalaa walitti dhaabanii buqqaasan achuma ifii qubachaa jala deeman. Naannoo san waan afaan kana dubbataa ittiin dhiyeessan jechuudha saasaan samii fuudhanii. Biyya tana mootummaan hin jirtu. Aboo ummata keenyaaf sagalee ta'a ummanni Wallaggaa hedduu qalbii nama cabsan dhugumatti. Rakkoo guddoo qunnamaa jiran, miidhaa adda addaa irra gayaa jiran, lafa isaanii irraa buqqa'aa jiran, saamamaa jiran, nama dhibbaan ajjeefamaa jiran guyyatti. Waan kana please mootummaan naannoo Oromiyaa solvii godhuu hin danda'u mootummaa. Awwaan isaan godhu jiran I don't know mooji. Waan isaan godhu jiran naannoo ummata maarree ummata leenjifatanii qabanii waraananuma qabanii
ummanni hogguu naannoo sanii himatu ummata hogguu dhageenyu ummanni waan jiru ummata liyyuu poolisii Amaaraatii fi ummata waliin laaqamee nu dha'u jiraa jedhan ummanni kijibu kijibaran kaan ummanni kun warra siyaasaatii miti warra lafa sanirra jiruu bar liyyuu poolisii Amaaraatii fi humna maarreessan humna addaa ta'a Amaaraatii fi Amaarii wal keessa makameen nu fixu jiraa ummata hogguutti dhawanii himatan akkana jedhan. Maaliif ummanni kun dhuma yaa dhiiroo? Aboo ummata Oromoo haa walii dirmannu. Ummanni Oromoo haa walii dirmannu. Waa'ee Wallaggaa kana namuu ignoor godhaa jirtan. Nuti Wallaggaa hoogganoota isaaniirraa rakkoo qabna malee uummatarraa namni rakkoo qabu hin jiru. Hoogganoota gurguddaa yoo kumbuleen goones yoo dubbannes sanuu diinummaatti hin qabnu bara. Qabsoota namaan oofnee jechuudha malee wanni dubbannuu fi diinummaatti hin qabnu. Diinummaa lafee tan nu jidduu jirtu takkalleen hoogganootuma kanaawo. Raayyaan moo ummanni akka jirutti ummata miskiina ummata rakkoon isaanii teenyaan takka ummata waliin qooddannu ummata jiruu tana jiru waliin jiraannu jechuudha. Oromoodha nuti. Oromoon takka bahaa fi dhiyatti kaabaa fi kibba takka. Gartee. Rakkummaa Wallagga jirtutu maali? Waraanni bilisummaa Oromoo achi jira jettan ammas kan confuse na godhu. Yoo Amaara kana ummata irraan dhorkine naannoo Amaarri ummatatti hin jiru kana naannoo san dhaqee Amaarota kana yoo irraan dhorkine maali faayidaan? Faayidaan maali? Kuni politikaa isiniin cimsu bara ijoolleen waraana kuni politikaa isiniin cimsu. Dhugaa hawaasni hogguu buqqa'e ummanni mootummatti aara. Mootummaa sanitti hogguu aare ummata kanaa bakka hin qabdan mee isa geessitan. Ummanni haa mootummatti aaru jechuuf Amaara ummata dhiiftan. Ayinnaawu tun politikaan ta'u kun no. Ummata keessanirraa Amaara dhorka. Amaarri baalageedha. Amaarri ummataa miti. Amaaraa fi jaldeessi tokko. Gartee. Ummata Oromoo walakkaa taa'ee bara Amaarri ummata Oromoo walakkaa taa'ee gaallaa jaanii bara hangaarraa. Tokko malee kan ganda san keessa nam tokko hin jirre gaallaa jee ummata arrabsaa jira bara. Nam tokko qoftiin. Ummata Wallaggaa Amaaraatu fixaa jira. Liyyuu poolisii Amaaraa itti naanna'ee ummata fixee bakka san Amaara qubsiisaa deeman. Ganda kana hogguu buqqaasan. Ganda kana cabsanii guysanii miti. Ummata Amaaraa dhufee arma qubataa jechuu. Ganda sanirra ummata Amaaraa qubata. Qabeenya ganda sanii waan lafa ganda sanii qubatan. Hatti aanu buqqaasan ammaas. Naannootti aantu buqqaasan jechuun maabaratti aanu buqqaasan qabaleetti aantu. Garte Amaarri akkasitti lafa babal'ifachaa deemaa jira. Akkuma Soomaaleen lafa bal'ifatte. Amma karaan ereer kun isa ilaa gartee diida waaliditti hanga magaalaa Harar malee guututti ilaa dirree dhawaatitti Soomaalee qabaa jechuu lafa tana. Lafa Oromoon duratti qabaachaa ture. Dhiiba'aa, guysa'aa, cabsa'aa takka gaa mootummaan naannoo Oromiyaa kuni duratti waan seenu dhiiroo gara Islaamaa kan akkanatti wanti tuni akka tokko lafa Islaamni qubatu tana Islaama kana Soomaalee fi Oromoo huddan beekani. Tanaaf akkana itti ilaalan fa'aa jenna. Yogguu laallu garte. Naannooma ummanni keenya Arsiitii fi ummanni keenya Harargee qubatu kuni Soomaalee walitti dhaabbanna Soomaalee waliin laaqa. Lafti tun asitti ta Oromooti asitti Soomaaleeti adda wallaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa tun akkana calliftee jenna jechuudha. Amma kunoo wanti akka jirutti ijoollee hurrooti wanni tarree galee mootummaa naannoo Oromiyaa tana keessa bulchu. Akka jirutti jalaa qabii hanga wassalaamuutti mataa Shimallis malee hundi ijoollee Wallaggaati. Wanni ofiisa san keessaa gaddibju akka jirutti. Ni beekan lafa tanaas waan jiru. Ummata isaanii kana kadhumumaa akka caljaniitti ilaalan. Maali yoo? Achi keessatti humna guddoo qabanii. Sagaleen isaanii ni deemti. Waraana akka namichi kun bobbaasu maangoon. Duratti nuti waan jennu namachi keessaan qabnee nama mootummaa naannoo Oromiyaa keessaan qabnu federaala keessaa naman qabnu tanaafi
akkanatti gartee Soomaaleen tun naannoo teenya buqqaaftee nu duultee jechaa turre jechuudha. Wanni sanii waan jirtu kun afaan dhaabdeetu machi teessee farshoo dhuydi. Faayiduma takka hin qabdu sabaana dooddu. Faayida takka hin qabu wallaahi. Ummanni sabaan hadoonne kan foon isaatiin hadoonne barsilaa jechuun suni amaaruma. Xabiyaa amaaraatu waan akkasiiti. Amaarilleen amma walii hadooduu jalqabe inyaanuu ja'a bara amaarri. Qabsoon teenya ta duraa bu'aan isiin nuu fidde. Bu'aan qabsoon bilisummaa Oromoo nuu fidde amaara kophatti nu keessaa achi baasuudha. That's it. Bu'aan guddaan isiin nuu fidde amaara kophatti achi baasu naannoo amaaraa jedhamee amaarichi nurraa yaamamuudha akka naannoo Tigraayitti. Yoo nuti yoo galchuu dadhabne nuti yoo amaaraaf keessaan galchine amaarri yoo amatuma rabbii mataarra nu udaane amaarri yoo amatuma rabbii naannoo teenya keessa deemee akka fedhe dalagu. Ummata ollaa isaa jirus akkuma fedhe irratti dalagu. Walii wallaalle boonutti. Walumaafu wallaalle ummanni Oromoo dhumaa jira. Bilaashitti dhumaa jira. Ummata kanaaf sagalee ta'a. Ummata kanaa sagalee ta'uun mootummaan naannoo Oromiyaa ummata kanaa dirmattee bira dhaabbachuu dadhabdi yoo ummanni Oromoo dirmachuuf qaba. Ummanni biyyaa dirmatanii fi maallaqa waliin buufnee naannoo san qawwee itti bitu ifirraa dhorka ummanni. Qawwee takka namni ala kana jiru bituu hin dadhabnu. Kilaashiin koo qarshii 500 tokko. Doolaara 500 kilaashiin koo ka ajaa'ibaa kun rasaasa isaa kaartaa 4 fi 5 wajjin. Maallaqa Itoophiyaa dooniyaa takka jechuudha. Namu ummata kanaa bituu hin dadhabnu qawwee. Ummanni haa ifirraa dhorku naannoo isaati. Waraanni bilisummaa Oromoo warri naannoo san jiru maatti dhiisa amaara. Akkami amaara ummata dhiisa. Aboo ibsaa bilisummaa woboon teeysan eeysa kuttee Wallagga bilisoomte Wallagga kunoo bilisoomte jettan oguu biraati. Eeysa kuttee woboon teeysamme akkanatti ummata naannoo irraa buqqaasaa jira amaarri. Mootummaan naannoo Oromiyaa ummanni sun woboo qaba jedhanii itti sinii fi ummata sanii fi amaara waliin laalu jiranii jechuudha. Eeysa kuttan. Mee isa kute waraanni bilisummaa Oromoo horroo guduruu akkasitti af godhe naannoo horrooti imma naannawni amaarri fixaa jiru kuni. Marroon horroo dhalateemi. Akkamin naannoo dhaloota isaa amaarri kana godhoo eeysa jira. Surree jilbarraan dhumte abbaatu waraannata. Eega ijoollummaan dhufte abbaatu tattaafataa jaan. Naannoo san ummata isnaapara harka guuree nam 10 amaara birgeedii tokko ni gayaaf Oromoon namni 10 amaara birgeedii tokko guysuu danda'a bar. Eeysa kutanoo isaan. Oromoo tana amaarri yoo fixe ummanni Oromoon amaarri nu fixe jeeti mootummaa biyyiin lafaa kaa akkasitti intarestii tirkannaa jechuun bu'aa politikaa jijjiirama politikaa nu dhufa jettee ijoollee wobootti dhiifti amaara Oromootti. Naf fakkaata gaa this is my idea. Kuni xiinxala kiyya. Akkana naf fakkaata guullaadha. Wanni akkasiin jirtu ijoollee ummata keessanirraa amaara dhorka. Waa takka isin hin fayyadu sun. Bu'aa takka isin hin qabu wallaahi. Abiyyiin faan yoo amaarri ila Oromoo tana asii dugugee qubatee they don't care. Takkitti tana beekuu qabdaati. Irran kaayanne isaan aanguma isaanii yoon dhufin. Namni aangoo isaanii tuynaan dhumatteef. Abiyyi fi Shimallis Oromoon tummaan dugugamne yoo feete Soomaaluma san bulchan isaan. Somaalee yoo dhufte Soomaaluma san bulchan. Somaalee yoo Oromiyaa guutuu qabatte Soomaaluma san bulchan isaan. Amaarri Oromiyaa guutuu qabatte Amaaruma san bulchan. Dantaateetii fi dhorkitaa jechuudha.
لك وراني أبي ينفتو خنا بروتيكات الفتشو في متي بر خنا رجعت تنقبضو وراني أبي شعبي ما في تأومي أمتنا جاي عنكبتو وانا كنا وان اسنين راتشين ديمنا خنا في الراديس وراني أبي أمتا أمارة كان نجاي عنكبتو سنفتو سومالي نجاي عنكبتو سنفت ورانا فيدرالاتي بر أمارة في أورمون ساتك يوال دو جراتا نداون قبو إني خموهي وليم جرات خموهي بلچا الدانون قبن أكا شمالتيس أكما فيدرالات ايهو يبر وان نانو جون قبو أما إني وان نانو جو مشماليس نانو اللي في الراديسة إثيوبيا قوتو بلچو برباداو جچو أكما أبيي أما ورانا أبيي تو أمتا دايجة جانما مي وراني أبيي أورومو نغي أنتيس مي ماليف دو واي ما دو يو أمو وراني بلسما أورومو رساسة تدايه بقاتي غنده سنسيني ولين كاسا اتخاسا ندا وسن سن آباوني سكسوما يو نمني توكو رساسة دايه غنده خنسيني غنده خنخيس ورانا قدو أجرا جلا أولين سينو ولمانين بقواسا جي اتبانا جيچو ورانا جيچون قوا جيچو أكس يو ونكسي فاجرات موج ونكسين اللي تاتي انترنا فقاتي ورانا أبييتو أورومو في تجرا وأمارا متي ورانا أبيي في تجرا هاي ورانا أبييو تيس إرادوركو كبري وبون نانو سنجر ورانا أبيي هافي تجي اتديسا وبون إرادوركو كبا سوال لقبلي سومتنو ننجتني بوغو برا ولا قبل سما قوتتي قوم فتجاني خنو تيس مرت لين قدي قوتتي وبو كنترول قدي جيرانو جاني أكنا جان تيس ما أبا ورت أمو أماري أمتا فيت إيه أسيديما أبو أمتا خينياف سقليتها وانا هاسوا أورومو خنا إفرات تليسا هاسوني أورومو هاسو ترتيبا كمني أماري ببالي فنا لفات جرا أورومو رفر رابو قاسي لفك أبچا ديما جرا Oromoo lafa isirraa buqqaaseeti lafti wallaggaatuun lafa bareeddu lafa qonnaa lafa bareeddu lafa rabbiin Oromoof uume lafa tana Oromoo irraa fudhachuuf amaarri lafa hadiyyoo hirkatee hadiyyoo tana bobba'u jira maaluma dhiiroo mootummaan akkana rabbi qiyaamaan rabbii nu qabatte mootummaa ummataan dhaaphaan jenne mootummaa ummata walirraa hin dhaabne hay مالو موتمان أمتا ولي راداب أنجنة نني بيا بولشو خا أمتا ولي رانكم نقوم مالي ديرو بفيدرال لي لولا جرا جنة أبي تجرين الكا هركا والكبا تجرين أو جرا أبيين غرة لمن كابو هركا لمن كابو ماشي من لسكوني مالي في أمارة خنان داب أنجن أمتا ورموتي كابو إيمانين ummanni Amaara firraa dhorku lakkisaa dhiini Oromoo kun isinii gaarii miti dhiini Oromoo kun Itoophiyaa tanaaf gaarii miti lakkisaa suuta deema dhiini ummata miskiina kanaa nama mormuuf hin qabne rabbi male dhiini ummata miskiina kanaa isinii gaarii miti yaaboo warri biyya bulchuu jirtan kun dhiini kun isinii gaarii miti wallahi dhiini kun isinii gaarii miti be careful Be careful. Dini Oromoo kun isinii gaarii mi isinumaa wayya isinumaaf wayya isiniif irra jala shimallis dini namaa kaganna qamu ilmi namaa kazallamamu ilmi namaa kan sagaraa keessatti darbanii jeesan ilmi namaa kan harka hudduu batti hidhanii ableen mataa irraa muran kun yaaboo barakaa isiniin qabu waan kana ifirraa eega wanni kun ilmoo keessanitti isin jala galaa beeka زريتي لا لا رتجري كتاجرت الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربين تكينيا تجري أصو جرو إجان نغرسي سيجو تكينيا تجري ربين سي تكيسي تكينيا تجري خر ربين سي تكيس أصو جرو إجان نغرسي سي الدنيا رتجري نتكيسي تين نسلب افتدوبا خافنا نرافوتين نسلب افتتجرين حيو أرومو سلب افتتي بيخا أورومو سلب إفته أمتا لوينا نغوته غوسا لوينا نغوته
نسلب افتتجرين ربين فوديت أصون دابتين سلبين إساني نغرسي سدوبا يا ربي الحمد لله رب العالمين يا ربي قالني خيت دوبا يا ربي قالني خيت دوبا أمال لي ربي خيني ونتيمن يا ربي الحمد لله شكرين كيتي قالتومي ربي جنة جتشو خان أكنت تجري ربي نغرسيس أمال لي سكن يا ربي تكيني أمارا نغرسيس أماري نتكيسي خفنا نرافود إنو سلبسي أماري خوني أمني خوني أخاخو أبابو خيني ميداتورني واتكنا أمتا خيني درمتو أبني لفرتي يا ربي أمتا خيني درمتو مال قونا قا خانا مالي وان دبدتك قم ربي دي بفتا ربين ندن دي إراتي خفلا أمتا خيني هدو تكيسي بو أماري نتو كيسا جيرا نسلبسا جيرا لفتنا الرد يا ربي أمارا خنا سلبسي دوبا نغرسيسي تا أمارا أكا تقري غرسيف تخنا نغرسيسي ججبا أمارا ببق أيسي يا ربي نغرسيسي خلاص ربي رد يفن بو فرماني ربي ملينجر والله فرماني ربي ملينجر ربي مرقا إنه حليم كريم بركة جايبا سيغرسيسي سيك أبنيسا والله ربي الحمد لله برتقريتنا نك أبنيسي تيبر أبو ربي خنمو برتا تجري أنا ما أبني سيبر إتتون أوباسي بيتين يتي مثلا جنة مثلا قرتي إتتو تنك أبنويتو بيخن وانك أبنويتو أمالي وان غاري الحمد لله ربي قيا قرتي نك أبني سي قرتي يا ربي قلتهم يا ربي الحمد لله يا ربي قلتهم قرتي يا ربي قادوا بقى أمالي أمارة خنا نافتي أمارة خنا أكنا قرانك أبني سي يا الله أتي إنك أنت العزيز الحكيم أمة ورمو أكتي جري غرسيف تخنت أمارة غرسيس يا رب تكيني أمارة خانو مربين جنة خلاص نتي علمنا ما إسني سمدن ديس ولت إيا نتيس ربت إينا ربت تولكننا قرتي ربين جببو أكزي أمتا خينيا خول غاتيف سغليتها أمتا الروغ دروتيف سغليتها أمتا نانو سنجيرو أمتا أماجيرو خط إلم ولغار أماجيرو خنانو تنت أمني خينيا دقوغ أماجيرا أمتا خينيا سغلي هاتانو موتما نانو أروميات إيجينو نمو برات إيومت موتما نانو أروميات إيجا بكا جرتني موتما نانو أروميات إيجا فرماتا إسيكو فاكنو دندا yoo ati furmaataan kan nayyattillee naannoon sun waan naannoo lolaa ta'eef sittin dhiisan makiinaan hin dhaquu sittin dhiisan yoo mootummaan dhayite malee yoo ammaniin gargaara jettee maallaqaa ugeessuuf sittin dhiisan karaa isaaniitiin malee maallaqa geessuuf sittin dhiisan furmaanni amma isaanumatti iyyuu isaanuma kana gartee ummatuma kana rabbi garaa halaafisuuf warra mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru kana أمتا خان ربي قراها لافسوف كان مالي فرمان ننجلو دوبا كان مالي فرمان ننجلو أنا كان نسينجاء وانا دا قيفتني في الدو قلتوما تنم أمتا واللقاتنا تو قرانا نياتي أرومو واللقا